Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf jira jirtu isiniin jecha har'a biraantii ajaa'ibaa qabadhee isinii dhiyaadhe. Biraantiin kunis maal jechuun keessan loolu ana rabbitti erge siistarii boochisuudhaaf hin deema. As dura biraankii wayii isinii gadhiisee jira sirratti dalageetiniini mallaqa waggaa tokko eessa gootee jedheeniiti aarsaa ture. Amma immoo waan jedhuun kan walii ilaalu ta'a. Hamma dhumaatti na walii turaan affeerraa kooti. Share, like, subscribe godhaa immoo hamilee naaf kennaa ni jajjabeessaa isiniin jedha. Maaliif waa ittiin kafallu bar gatii ittiin kafallu wal jajjabeessinu wal biraa dhabannu isiniin jedha. Hamma dhumaatti immoo na waliin tura waan isin jettu har'a lafarra oofa jilbaan akkasii isiniin jedha. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya amma ittiin bilbilaa. Bilbilee jira. Kaasi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam biftu nagami? Halo. Indaga akkam nagami? Naga alhamdulillah kama jirta. Wallahi alhamdulillah naga. Ma badire iddu kana maana kumarra. Nana gama kan mani mali. Ma kam telefoonni keetillee yoo sitti bilbilani hin beeku wallahi. Yoo sitti bilbilanii jedhanii busy jedha akkam. Dalaga biya ormaati bari wanti fudhan jiru. Dalagaadha jechuun busy jedhaa sin jedha bar yoo sitti bilbilu yoo sirratti yaada telefoonni kee akkami durawwan akkanaan qabdu waggaa tokko as akkam dubbiin waan ibaana fakkaatti beekta. Madaamii waamtee jirti. Bar kanaafuyyoo akkami si waamaa jiranii? Ya? Si waamaa jiraatan keessi kottu. Deebi kottu ayyee. Nagaa wallahi alhamdulillah. Akkamati? Biyya bilbilee jira nagaa malee mun jiranii. Garuu jechuun ani kasiin jedhu ati ani bar jalqabumaa siin jedhee jira bariin beeka dalagaan kee hin beeka namni biyya alaa baate jennaan jechuun namuma jannata seenee na fakkaata biyya namaatitti amala muluu jijjiirattee tiniin jirta wanna si dalagaa tiniin jirtu waan addaati. Maaltu badee maal dura si gaafadhee ture birrii eessa gootee birrii waggaa tokko eessa gootee si gaafadhee tiniin ture birrii sana ofumaa itti fayyadamee akkana taan hin balleessinee tun anuma harka jirti taan immoo ayyaanallee maal jettee tumaan sababa goortee itti dhiise. Amma wanna si dalagaa tiniin jirtu immoo ifa bayaa tiniin jirti. Telefoonni tante narratti akka jirtu hin beektaami? Wanni ati haasoftu gootuun isaa wanna ati jettuun wanna ati inni si barreessu wanna ati immoo barreessitu gootuun isaa bira dhufaatti ni jira. Maal waliin haasoftan maali jechuun wanni ati warratti argadhu bira illee sitti ergaa argitee mana ijaaran maalidha mana nu ijaarta jettuun nama hin beekne nama bishaan jiraan baratteetti ni jette waan akkana akkamitti akkana yaadatti sammuu akkam qabda garuu. Ya? Nama qilleensarraa wal barteen akkamitti birrii sitti ergaa akkana nu godhi maalii godhi akkas godhi nama firummaa irraa hin qabne nama eessatti dhalatee isaatu hin beekne namarraa beefi mukarraa beekee nama hin beekne miseenjira marra erga baratteetti hin jette bakka ati marra isaa obboleessuma kan keete jechuun. Yeroo ammaa kana obboleessummaan ka wajjin dhalatanuu hin amanamu ati maal jetteetiniin ka qilleensarraan miseenjirarraan janajjanteetiin hin jette
an barre turtee jirta jechuun haga waan kana eegalteetiin hin jette turtee jirta garuu yoo sitti meetiin hin jedhu inuma mormatta garuu dhugaan jirtu baateetiin hin jirti ani wanti gaafa ji'a tokkoon dura jechuudha koodii naa deebisiin jedhee koodii ati naa deebisne san telefoona san teefirratti dhee telefoona san teefirra jirti haga ati jechuun as dura jalqabarraa waan isin waliin haasoftan guutuun isaa takka takkaan hin quba qaba amma waan kan hin dhaabdamoo hin dhaabdu karaa gabaabaa. Ya? Waan kan hin dhaabdamoo hin dhaabdu si jira bara. Telefoonni hai barti siifitee jira bara amma jechuun walaa mormattee jalaa bahuu kaan jechuu san jechuu waan akka jiru ani yoo ati barbaadde ani warratti jara kanatti bilbileetiniin biyyetta akka si galchan godha ta'ibaa ijoollee ibaa fidaaf biyyetta akka si galtu si godha ati wanni biyya baateef namaa dalaguufi yaa dubbii jecha namaati iyyuu miti bar telefoonni kan kee koodii as dura naa deebisin jedhe moo siin jenne ji'a tokko dura. Hello? Hello? Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya birankii ajaa'ibaa baankii bombii osoo irratti lagaatiin hin jira. Illaan laga shabakaan isii baasee jira na fakkaate. Hello? Shabakaan isii baasee jira. Deebisee bilbilaafi. Beekaa jaliftaa mire? Beekaa jaliftaa mire? Beekaa jaliftaa mire telefoona beekaa cufattee deemta? Ya? Shabakaa na jechuuf deemta bar maal jechi kiyya maal si godhe? As dura koodii ji'a tokko dura na deebisin jedhee koodii sana na deebistee jirtaa mi telefoona irratti hidhaa jira waan ati waliin haasoftu guyyaa galgal sa'a 24 waan ati waliin haasoftu marra isaatu na bira jira suuraan isaa ergitullee ka'een isii ergullee marru na bira jira waan akkanaa kana ani jalqaba marraayyuu waan akkanaa akkati waan akkanaatti jirtu osoo telefoona biratti hidhin dura quba qaba namni kabajaadhaan ka barbaadde jaalattee kasii ta'u ka keessa beektu ka sanyii isaa beektu amma maal na mormatte waan hayi kun amma bar waan mormii si baasu miti bar waan harka jiru waan hayi viidiyoo si agarsiisu barbaadde si suuraa si ta'e barbaadde maal taate kanaafuyyuu kun amma bar manni akkana wanni akkanaa kaati dalaydu maali wanni kun siif ta'a bultiidha sii ta'a mucaan kun dhalataa eessatti maalitti keessa beektaa maalummaa isaa kan beekne akkamitti waa'ee jaalalaatiin miseenjerumaan namni wal barateetumaan qilleensumarraan akkamitti waan akkanaa akkami yaaddaati maal jechuu keeti firummaa irraa qabdaa maal keeti hello maal jette hello hello maal jette sa hello sitti nagamu innaga nageettu ati kabajamtoota fi daawwattoota kiyya turkiin isin nageessu turkiin isin baay'ee dadhabaadha biraan ajaa'ibaa irratti dalageetiin hin jira
akkasii isin jechuun waan isin dalagdee miti biraanki biratti dalaguu barbaadetti ni deebistee jirti. Hello. Hin dhagahamu? Ansi dhagahaa jiran Turkiyaan kenna fakkaatee bari hin dhagahamu? Kana jecha namaa siin jedhaan jiru bar telefoonni narra jiraa siin jedhaan jira bar telefoonni narra jiraa wanni itti hojii haasoftu guutuun isaa narra jiraa siin jedhaan jira yoo kana dhaggeeffattu taate. Ani nama tokko waliin dhiyanaa se'ee jiru garuu dura haasa'u malee mallaqa tokko asirroonni takka namarratti ergee hin jiru. Ergaan jirtu maal? Shafaazarii jechuudha. Ani eenyurratti ergee guddi kana ture nurratti akka ergee quba qabda. Ani nama irraa dhaga'ee miti telefooniidhaa jiraa siin jira baraati waa'ee biraankii irraan beektu as dura illee sirriitti dalagee jira waa'ee biraankii akkamitti hin beeynati kanaafi ani telefoonni irratti dhaa jira siin jedhaa jira telefoonni irratti dhaa jira. Guutuu isaa wannati waliin haasofti wannati jettee waan isin jedhu guutuun isaan bira jiraa siin jedhaa jira bar kanaafuyyuu amma wanni gootu jarlee si waamaa jirti Turkiin keetilee dhageessaan jiru biraanki sirratti dalagee. Biraankiidha wallahi. Dhiifama. Biraankiidha siin jedhaa jira bara. Dhiifama wallahi. Sabbotu dhiifama wallahi. Ayyee lolin dhiifamaa siin jedhaa bara hin lolin dhiifama guddaa. Kanaafuu biraankiidha dhiifama. Ayyeenas balleesse dhiifama guddaa. Si biraankiidha siin jedhee bara jechuun dhiifama ayyee biraankiidha. Kanaafuu yaada dhiifama wallahi dhiifama guddaa. Mee daawwattoota illee waa jedhe. Ayyee bakka yoo sarraa gala dhiifama naa gootaa viidiyoo illee gadi hin dhiisu waan ta'eef viidiyoo hin balleessa bakka ayyee naqa. Ayyee galatoome hedduu galatoome. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa networkiin isii baay'ee dadhabaa ture amma dhuma kanarratti xiqqoo sirraa'ee jira akkasii xiqqoo waliin haasa'ee kanaaf baay'ee aartee hedduu aartee jirti garuu anis telefoonis illee narratti dhaan jiru osoo sanuu kataatu taate dhugama osoo kajaaraan jettuu taate fedhii isiiti mirga isiiti waan isii daangessu illee hin qabu maaliif jechuun yoo akka gorse malee wanni kun siin ta'u kanas gortaa jedhe jechuun akka maal siinaa jedhu jechuun bakka akka hiriyaatitti jechuudha akka poolisaatti illee miti akka hiriyaatitti gorsinee waliin taphannee waliin haasofnee jenne malee wanni baa argitanii waan amma asirratti jechuun biraankii dalaguudhaaf jedhe kuni marri isaatu akka hin jirre asumaan akka hubattanii barbaada isinlee immoo nama kaayyoo qabu nama kaayyoodhaaf biyyaa ba'e nama waan akkasii yaadu miti nama asii galeetiin jechuun xiqqoo dalagatee gara biyyaatu galee barnoota ofiitti illee deebi'ee barnoota ofiillee galmaan gahuudhaaf kaayyoo qabdi akkasii isin jedhaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyya. Hamma dhumaatitti waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedhaa hamma viidiyoo baatee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.